Inkotin bola obbolesa bidee karaanitti waliin haasofnu yookaan waliin mari'annuudha jechuudha. Egaa barnoonni keenya kaadhaa ammoo mata dureen isaa dubartiin takka keessummaa isii akkamitti keessummeessuu qabdi. Keessummaa isii maal yoo goote keessummaa isii haala gaariin keessummeessite yookaan simatte jedhama. Maal godhuu qabdi keessummaa isiiti. Haqni keessummaan sirraa qabdu ati keessummaa maal godhuu qabda. Keessummaa san yoo akkamitti keessummeessite gammachuudhaan sirraa galtee yookaan kabaja argatte keessummeessite jedhama. Jaalallee keessummaa sanii qabda. Walumaa galatti dubartiin takka keessummaa ofii akkamitti simachuu qabdu yookaan keessummeessuu qabdi. Waan qabduun jechuudha. Nuti akkuma aadaa keenyatti dubartiin keessummaa keessummeessuu keessa gahee guddaa qabdi. Dhiira caalaa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Dhiirti keessummaa raasa barachuu maltii, waliin hiriyaa ofii qabaachuu maltii dhugaadha. Laakiin keessummaaf bakka guddaa akka qabu dubartiidha. Mana keessatti keessummaa yoo dhufte haala gaariidhaan keessummaa ka keessummeessu, fuula ifee ka keessummeessu, waan garaagaraa qopheessee ka keessummeessu dubartiidha. Shurri dubartiin keessummaa keessummeessuuf taphattu harka 195 malee achi ol malee achi gadi hin ta'u. Dhiirri tokko bultii ijaarratee eega bultii qabaatee bultiillee yoo hin qabne aslan shabaabni nuu keessummaa eenyutti hin gala beetanii haadhatti hin gala. Hattaa dubartiin illee tamana dhuunfaa addatti hin qabne ijoolleen shabaaba xixiqqoon ijoolleen dubartiitu haadhatti hin galti keessummaa hiriyaa ofii. Dargaggeessi eenyutti hin gala haadhatti hin gala yoo waltee hin ijaaranne keessummaa. Sanaafuu shurri yookaan gaheen dubartiin keessummaa keessummeessuu qabdu baay'ee olaanaadha jechuudha. Sana waliin dubartiin takka keessummaa keessummeessuudhaaf maal godhuu qabdi. Keessummaan sun itti gammaddee akka galtu godhuudhaaf wanni isiin godhuu qabdu yookaan ulagaan isiin guutuu qabdu maalidha ka jedhu waliin laalla. Inshaallah yoo rabbi jedhe tokko haga torbaa waliin laalla. Tokkoffaa yoo ilaalle fuula gaariidhaan simachuu qabda keessummaa kan kee. Hattaa yoo keessi keellee yookaan harkaa waan qabduuf ka yaaddayu ta'ee beefama keessi keellee ka yaani hatta gammachuu haga fuulaa san sirra hin jire dura keessummaan haroon si dhufu fuula keessa ilaala waan ta'eef fuula gaariidhaan keessummaa kee simachuu qabda. Yoo si dhufan kolfitee gammachiiftee naga gaafattee mana seensisuu qabda keessummaa dubartii yoo taate jechuudha. Keessummaan takka yoo ati fuula guuraa balbaluma irraa gazama isiin dhufte irraa fuula guuraa jalaa daftee dugda galtee ka jala manaa fi manatti jalaa fiiddu yoo ta'e fuula guuraatiin ka keessummeessitu yookaan geegi akka mana seenaa jedhaa fuula guuraa ka deemtu taate keessummaan sun dhufifataa seentii yoo seente odoo dhufuu baadhee jedhaa seentii gammachuu sirraan qabaattuu uf jibbaatiin mana keetis silaa deebuudhis yeroo sanuu haga baatee lixuuf muddamti. Sanaafuu keessummaa kan kee fuula gaarii afaan gaarii caalaa jetti Oromoon. Afaan gaariin yookaan wanni gaariin si afamu irra afaan gaarii ati dubbattu yookaan fuula gaariin ati keessummaa simattu santu irra fudhatama qaba yookaan jaalala qaba keessummicha yookaan keessummitis bira dhufte saniif jechuudha. Sanaafuu fuula gaariin keessummaa kee simachuu qabda. Biyaansi wanna biraatti tarkaanfachuu duun taane jalqaba seensarraa si arganii mana seenanii teessiftee kaatee achi waan biraatiin luftaami. Sanaafuu yeroo awwala yookaan jalqaba wal argitan san keessummaa kan kee fuula gaariidhaan simachuu qabdaa jechuudha. Ookee inni lammaffaan immoo waan qabduun keessummeessuu iddoo gaarii teessisuu. Iddoo gaarii yoo jedhu waan mana keessa hin qabne miti wanni godhuufii qabdu. Aslan keessummaan illee kasi kumattu yookaan kasi himattu waan ati mana keessa hin qabne sin himattu. Keessummaan takka mana namaa yoo dhufte waan ati qabduun si himatti malee waan san nuun goona jettee waan mana kee keessa hin jirreen sin himattu. Akkaataa qabeenya keetiitiin si himatti keessummaan takka yoo si himattu. Waan beektuuf fakkeenya ati waan humna keetii si beekan hagam dandeetti qabaa hattaa nyaatatti gootuuf keessattiin ati nama horiin qalamuufii qabu uduwaa godhuufii dandeettu uduwaan nyaata gaarii godhuufii dandeettu nama marqitee kan nyaachisuu dandeettu loon qabdu dhadhaa qabaachuu kan keessi beekan ati qixxaa gogaa keessummaa gootee kan kennitu yoo taate si komachuun isaanii nafu maaliif loon si bira beekan kaa dhadhaa qabdaa beekan kaa loon dhaltii si bira jira beekan kaa
keessummaas beektu waan ta'eef hayi maadhaadhaan marqanii qixxaa gogaa nu kenna sin jedhan horii dhaltii dumana qabdu keessummaa sila aanan buusuu fi malu ati bishaan buuftee fi yookiin aaruu isaanii hafoo si dubbachuu illee baatan maaliif hin qabdaan si beekan ka laakiin yoo ati horii hin qabne horiin kee immoo gu'a ta'ee marquuf ammoo dhadhaan qabdu yoo horiin gu'a eega ta'e aanan illee jiru dhadhaan illee jiru ta'a. Yoo ati qixxaa kenniteef siin komatan maaliif aanan horiin dhaltiin hin jiru ni beekanii dhadhaan hin jiru ni beekanii wama qabdu gootee kennitee fi siin komatanii jechuu keessummaan kan nama komattu kan nama himattu aslan waa ati qabduun yoo godhuu fi baatte waan godhuu fi dandeettu yoo godhuu fi baatte si aaruu malti. Garuu ati maal godhuu qabda waan rabbiin si beekuun keessummaan gahee qabdi. Indoom keessummaa kee waa ofii nyaattu caalaa gootee nyaachisuu qabda. Keessummaa kee waan argitetti kennitee ta'eetii ol garagaltee immoo maatii kee wajjin waan gaarii nyaachuu hin qabaattu. Keessummaan haqa qabdi namarraa. Keessummaa si dhufu tokko waan gaarii godhuu fi nyaata gaarii godhuu fi waan qabdurraa waan hin qabnee miti baatee kadhachuu miti. Hatta yoo qixxaallee taate homaa rakkoo hin qabu. Maalii waan qabdu gooteef homaa yoo humna qabaatte waan gaarii godhuu fi hin dirqama. Yoo humna hin qabne immoo waan qabduun keessummeessuudha. Fuula gaarii wajjin jechuudha. Fakkeenya ofii akka gaarii keessummaa silaa seeraan dhaftee fi akka gaariitti simattee bakka gaarii bulchuu qabdu afaan balbalaa irratti wanni wayii dasee wayiitti kennitee tafiraashii wayii hin qabne wama argite wayiitti kennitee asrafa jettee teetii ol galtee maatii kee waliin afaa gaarii afattee firaashii gaarii afatteetiin birdimsii baanaa gaarii uffattee teetii karaaftu yoo taate keessummaa kana seeraan haqa keessummaan sirraa qabdu hin guunneef jechuudha. Keessummaa teessii walii keessummeeffachuu qabda. Ijoolleen teellee maal afaan bulle guyyaa sana waan hin qabdu yoo ta'e biyaas ijoolleen tee miidhamtee buluu wayya keessummaan si dhufte sun miidhamuu irra bakka hirribaa haa ta'u bakka nyaataa haa ta'u hunda keessatti haqa keessummaan sirraa qabdu kana waan ta'eef. Kanaaf akka gaariitti waan qabduun keessummeessu jechuudha iddoo gaarii teessisuuni. Yoo kana sirraa gammadani keessummaan si dhufan kun deddeebi'anii si dhufu qalbiin isaanii yaaddi amala keetiin haala keetiin fuula keetiin. Waan qabduun simataarte namarraa olii gola namarraan kaayattu bartoonni bashaashaa bar waan qabduun nama simatti bar waan qabdu namaa gooti bar nu akkana nu gootee ofii bakka kana bultee bar akkana nu bulchite bar maqaa gaarii qabaatteeti maqaa gaarii qabaatta jechuudha jaalala gaarii qabaatta sammuu isaanii keessatti. Yoo waan badaa gootallee akkasuma namni deebi'ee dhufu hin jiru maqaan gaariin siif hin kennamu. Haquu hin dandeettamu maqaa gaarii harka keetiin guyyisan goote keessummaa miitee goote. Haquu hin dandeettu jechuudha. Sanaafuu keessummaa keetii bakka kennuufi bakka gaarii teessisuu waan gaarii kennuufi yoo qabaatte jechuudha. Waan qabduun itti dabuu dhabuu walumaa galatti waan qabduun sadarkaa qabdu irratti itti dabuu dhabuudha. Waan qabduun guyya sibira dhufan sanitti ofii olin laaluu fi olin nyaachisuu fi olin uwwisuudha waan qabduun. Inni sadaffaan immoo iddoo gaarii teessisuu kun waluma qabata. Iddoo gaarii teessisuu jechuun kaa ofii teetii teessoo bareeda irra teettee sandaaraa keessa taa'aa jechuun hin qabdu. Yoo dhabamee wanni irra ta'an kan biraan jirre taate ati daaraa irra taa'uu qabdu malee keessummaan kee daaraa irra taa'ee galuu hin qabu. Ati nama dirqama ta'ee wanni kee irra taa'an sun ka keessummaa irra nafne yoo ta'e namni lafa taa'u eenyu ta'uu qaba si ta'uu qaba. Keessummaan kee lafa taa'ee bahuu hin qabu. Keessummaa kee itti uf boonsitee itti maal jettee qabeenya kee itti uf dhaaddee nama sii gadi